Akkam nagaa jirtu ijoolleen Oromoo fayyaa qabdu nageenyi badhaadha bobbaan nagaa galchumti nagaa gooroon Oromoo ta'e hundi nagaa fafayyoo akkam nagaa qabdu. Okay nagaa kennataan sin guyyaa kaleessa irra jalqabee wantoonni gurguddoon lama ta'aniiru. Oromiyaa keessatti wanni baay'ee nama gammachiisu guyyaa kaleessa dhaabi aba'o waggaa hedduuf akka shiroo keessatti laakkamaa kan ture ilaalamaa kan ture guyyaa kaleessa immoo boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa irraa waraqaan beekamtii kennameefii jira, waraqaan seera qabeessummaa kennameefii jira. Baay'ee waan namatti tolu, baay'ee waan nama gammachiisu, baga gammaddan hundi keessan ijoolleen Oromoo, uummati Oromoo baga gammaddanii gocha seenaa qabeessadha, waan baay'ee namatti toludha. Guyyaa har'aa immoo san caalaa baay'ee kan nama gammachiisu gama qabsaawaa keenya abbaa qeerroo mahandiisa dimokiraasii Itoophiyaa abbaa qabsoo uummata Oromoo hoogganaa qeerroo nama baay'ee jirannuuf namni baay'ee kabaju Afrikaa irratti Afrikaa bira dabaree addunyaa irratti dhiibbaa uumuudhaan karaa feesbuukiitiin hojjettoota baay'ee qabaachuudhaan hojjettoota miiliyoona tokko ol qabaachuudhaan nama Afrikaa isa jalqabaa jedhamee akkuma addunyaatti leellifamaa kan jiru dandeettii ogummaa siyaasaa qabuun saayinsii siyaasaa barateen nama cimaa Oromoon qabdudha. Wanni guddaan immoo gama irraa isarraa nuti dhageenye Jawaar Mohammed filannoo bara 2012 Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuuf deemu irratti hirmaachuu fi qophii hundasaa xumuruu isaatti guyyaa irraa ifatti kan dubbate. Kanaaf baay'ee waan namatti tolu, baay'ee waan nama gammachiisu asumarraa jalqabne asumarraa amma warra kaane Jawaar Mohammediif milkaa'ina guddaa isaaf hawwina. Milkaa'e jennaani goota keenya milkaa'e jennaan milkii isaaf hawwina. Filannoo bara 2012 moo'ee paarlaamaa Itoophiyaa keessa muummicha ministeeraa ta'uu yoo baate barcuma akka carraa paartiin inni bakka bu'ee dorgomu haganaa achi paartiin inni hundeessee bakka bu'ee dorgomu mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa keessaa barcuma hedduu argate carraa muummicha ministeeraa ta'uu bal'aa qabachuu ni danda'ama. Muummicha ministeeraa yoo ta'u yoo baate paartiin isaa mana maree bakka bu'oota uummataa keessaa yookiin paarlaamaa keessaa barcuma hedduu yoo qabaate dimokiraasii Itoophiyaa keessatti dhiibbaan inni uumuu danda'u baay'ee guddaa jechuun ni danda'ama. Isa qofa bira dabaree gaaffilee waggaa hedduuf uummata Oromoo gaafataa ture, gaaffilee bulchiinsa gaarii wal qabate, dimokiraasii wal qabate, misooma wal qabate, akkasuma guddina afaan Oromoo wal qabate, afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa gochuudhaan wal qabate, bulchiinsa magaalaa Finfinneedhaan wal qabate, magaalaa Finfinnee Oromiyaa keessatti argamurraa kan ka'e Oromiyaa miidhuu qofa don taane hojii magaalaa Finfinnee Oromiyaanis magaalaa Finfinnee irraa fayyadamaa akka ta'u gaaffilee uummata Oromoo waggaa hedduu gaafachaa turedha. Gaaffileen kunneen ni deebi'an jennee asumarraa kaanee abdii godhuu ni danda'ama. Isa qofa don ta'e ODP fi paartii Jawaar gidduutti wal dorgommiin cimaan ni uumama jennee eegna. Wal dorgommiin cimaan kun ammoo bulchiinsa gaariin, dimokiraasiin gaaffileen uummata Oromoo yeroodhaan akka deebi'aniif dhiibbaa guddaa ni uumuu jennee yaadnaanis gama kennaan. Kanaaf baga gammaddaan ijoolleen Oromoo
baga oduun kun oduu baay'ee gammachiisaadha. Baga gammaddan baga isin jaalannaa isin kabajnaa. Kanaaf Odaa Tube chaanalii keenya subscribe godhaa. Chaanaliin keenya kana qophiilee kana qofa doontan qophiilee baay'ee barsiisoo fi bashannansiisoo kanneen akka walaloo, asoosamoota garaagaraa, koomeediiwwan garaagaraa isin biraa ga'uuf qopheessaa hunda xumuree jira. Kan isin irraa eegamu Odaa Tube subscribe gochuu qofa. Kanaaf Odaa Tube subscribe godhaa. Subscribe. Iddoo isin jaaladha. Horaa bulaa deebanaa.